Shama harka fuuna jira jirtu hordoftoota wadaana biyyoota bakka nagaa keessanii nagaa kootee kadhannaa rabbii haa ga'u. Har'a muka callee qabadde isinii dhufe callee kan mudhiitti hidhatan jechuudha. Callee mudhiitti hidhatan callee aadaa gujiiti. Gujii yookiin booranaa jechuudha kan mudhiitti hidhatan isa bal'aadhaan hojjetamu sana. Callee guddaadhaan jechuudha sanatti argisiisan afaan yuutuubii kiyya laayik sheer gochuun dagatina waliin ta'a. Akkuma argitan kana callee guddaa fideerra tokko fudhanna. Tureen guluffine jechuudha asirratti. Sadii afur afuriin goona jechuudha. Sadii sadiitti afurii afuritti dabala. Haala kanaan maqaan akkuma argitan kan akkatti dibee eegasii callee afur afuradha bifa kana. Callee afurii callee afurii jechuudhaan fudhadhe. Afran kana amman deemte sadiin kana dhiisee nama kakkirree jechuudha. Akkasitti kan agarsiisa. Bifa kanaan haa dhufa. Amma immoo callee sadii garasii gisee kana dhufnu callee afurii deebisnee jidduu keessa callee sadii dirra jechuudha. Amma kun sadii afur afur kana agarsiisa jechuudha. Haala kanaan hojjetama jechuudha. Amma jechuudha afuriin diree gara nattoo deebinu afurii gara sirraa akkana yeroo tokko deebinu afurii akkasuma sadiin diree jechuudha. Akkuma argitan kana akka sadii sadaffaa kana jala seessine.
haaluma kanatti fufa jechuudha. Akkasumaan bal'achaa deema. Amma adii fudhanna jechuudha. Adii 4 fudhanna. Akkuma argitan kana callee adii 4 garasii akkana deebina. Reeksa kana sadi fudhanna. Adii 4 iddoo kana kan diizaayinii kana akka nuuf kennu jechuudha. Diizaayinii maarkitan keessa kan
Amma immoo adii irraa hunda isii isa kana irra akkuma argitan kana galchina walla kanaan hojjenna dubbisnee jecha xumurarra ga'ee jira kutaa lammaffaa isaammoo itti deebina jechuudha. Nagaan ta'a. Yuutuubii kiyya laayik sheer gochuun dagatinaa hiriyoottan keenya biraa akka ga'uuf sheerii godhaa isiniin jedha. Nagaan ta'a.